Nagaa galata Waaqayyoo. Nagaa galata Waaqayyoo, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Hundumti keessanuu baga eegamtanii torban tokko guutuu otoo biilii isaan kaffaliin eegumsa Waaqayyootiin eegamtanii iddoo kana keessan. Ameen. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Namoota gurguddaa tajaajiltoota fuuldura dhaabbatanii dubbii Waaqayyoo dubbachuun nama sodaachisa. Luba keenyaa Waaqayyo sinaa eebbisu akkan tajaajiluuf iddoo kanatti waan naaf affeertaniif durarree maqaa koo ni maddoodheen ture. Namoonni haaran waan jijjiraniif maqaa koo himachuun dirqama. Maqaan koo Shimelis Tsegaye jedhama. Maalan jedheen? Sirriiba. Maqaan koo Shimelis Tsegaye jedhama. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Har'a dubbii Waaqayyoo wajjiniin ilaalla. Akkuma duratti dubbistanii asirratti macaafa Ibrootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irraa qabee kan jiru dubbii gabaabaadha. Yoo itti xiqqoo ishii ibsuudhumaaf itti daddabale malee birsuma tokkicha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen. Warri macaafa qulqulluu qabdan Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 yoo yeroo qabaanne lakkoofsa 13 tan dabala. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Akkas jedha. Dubbii Waaqayyoo dubbifanneetoo Waaqayyo akka nu barsiisuuf mataa keenya gadi qabanneetoo Waaqayyoon kadhanna. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Ameen. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa qarlamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura, dhukaa fi buusaa gargar ni baasa. Yaadaa fi akeeka laphee garaa namaas qoree faraduudhaaf in danda'a. Wanti Waaqayyo uume hundumtuu isa jalaa hin dhokatu. Wanti hundumtuu saaqama fuula isaattis mul'ataadha. Ameen. Lakkoofsa 13 gara dhumaasaa nus waan goone sababii isaa wajjin isatti himuu nurra jiraadha. In kadhanna mataa keenya gadi qabanne. Sagalee Waaqayyoo dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Bara baraan jiraataadha. Ameen. Dubbiin nuti baannee deemnu kan mana keenya keessa jiru, kan laphee keenya keessa jiru jiraataadha. Ameen. Wanti jiraataa ta'e immoo jireenya namaaf kenna. Wanti jiraataa ta'e immoo nama sochoosa. Nama guddisa. Wanti kamiyyuu isa jalaa hin dhokatu jedha sagalee Waaqayyoo. Wanti Waaqayyo uume hundumtuu nu dabalatee biqiltoota dabalatee wanti Waaqayyo uume hundumtuu isa jalaa hin dhokatu. Hin dhokatu duwwaadha miti saaqamaadha jedha. Haleluuyaa. Qullaadha jedha. Waaqayyo gulaalu fuula Waaqayyo duratti dubbii sagalee Waaqayyo duratti saaqamaadha. Yaa Waaqayyo Gooftaa si galateeffanna, galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Iddoo kanatti dubbii keessa jiraataa nu barsiisuudhaaf guyyaa kana caarraa waan nuu kenniteef sa'aatii kanatti daqiiqaa kanatti sekendii kanatti caarraa si biraa ta'e waan nuu kenniteef dubbichis si biraayi, yeroon kunis si biraayi. Nutis yaa Waaqayyo mana kee dhufne maqaa Yesuus Kiristoositiin lapheen keenya dubbii kanaaf kan baname haa ta'u. Ameen. Maqaa nama Naaziriitii Yesuus Kiristoositiin lapheen keenya dubbii kanaaf kan baname haa ta'u. Ameen. Afaa yeroo keenya daqiiqaa fi sa'aatii hafe maqaa Yesuusitiin nuuf eebbisi. Ameen. Maqaa Yesuusiin ameen. Ameen. Gooftaadhaaf galannaa ta'u. Ameen. An akka dubbii Waaqayyoo nama gammachiisu hin jiru. An akka dubbii Waaqayyoo humna namaaf kennu hin jiru. An akka dubbii Waaqayyoo laga nama ceesisu hin jiru. Kanaaf maal jedhaa dubbii Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba.
addunyaan kun humna adda addaa horateetoo humna isaa agarsiisuu barbaada karaa adda addaatiin nama tireenii godhee cimsuudhaan meeshaa waraanaa cimsachuudhaan dubbii Waaqayyoo garuu humna hojjetu of keessaa qabeedha. Isa humni namaan dandeenye, isa harki namaan dandeenye, isa dandeettiin biyyaan dandeenye humna hojjetu of keessaa qabeedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Barreessaan Ibrootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti akka barreessatti lama lamaan lafa kaa'e. Lama lamaan. Billaa qar lamaan qarame caalaa jedha. Lubbuu fi hafuura jedha. Dhukaa fi buusaa jedha. Yaadaa fi akeeka laphee jedha. Lakkoofsuma tokko irratti lama lamaan lafa kaa'e. Kana hundumaa immoo qorateetoo bira gaa'edha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen. Wanti Waaqayyo jalaa dhokatu tokkoyyuu hin jiru. Dubbii Waaqayyoo jiraataa kana xiqqoo ishii keessa gadi bu'ee ilaaluudhaaf yaaletan jira. Maalidha dubbii Waaqayyoo? Wanti Waaqayyoo dubbatu hundumtuu dubbii Waaqayyooti. Karaa raajotaa, karaa barsiisotaa, gizee tokko tokkorree raajiin dinnaan karaa arreerree itti dubbate jedha sagalee Waaqayyoo. Maaliif na reebdaa jetteen? Eenyutu akka dubbattu godhe? Waaqayyotu godhe. Gara kamiinuu karaa kamiinuu dubbiin nutti dubbatamu dubbii Waaqayyooti. Billaa qar lamaan qarame caalaa qara qabeedha. Macaafa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Namni barreeffachuu barbaadanis yookaan immoo dubbifachuu barbaadan akkas jedha. Nan dubbisa dafee. Fayyina akka gonfoo sibiilatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadha. Sagalee Waaqayyoos akka billaatti, fayyina akka gonfoo sibiilatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Eenyu biraa? Hafuura qulqulluu biraa. Ermiyaas 23 lakkoofsa 29 irratti dubbiin koo akka abiddaa mitiiree akka burruusaa dhakaa caccabsuus mitiiree jedha. Dubbiin koo akka abiddaa mitiiree. Iddoo kanarratti raajota sobduudhaaf dubbata. Warra dubbii Waaqayyoon dubbanne, warra of keessaa fuudhanii waa'ee isaanii yookaan waa'ee foonii, waa'ee yaada mataa isaanii dubbataniif dubbata. Dubbiin koo akka abiddaa mitiiree, akka burruusaadha, dhakaa kattaa caccabsuu mitiireedha. Warri dubbii Waaqayyoo humna hin qabne dubbatan jiru. Warri dubbii Waaqayyoo laaffisanii dubbatan jiru. Fedhii isaanii ittiin guuttachuudhaaf warri dubbatan jiru. Isaaniif dubbata Ermiyaas. Dubbiin koo akka abiddaa mitiireedha. Waa'ee billaa yommuu dubbatu macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irratti erga Addaam iddoo sanaa ba'eetii booda kiruubeel billaa akka ibiddaa boba'u isa karaa hundumatti naanna'u qabatee karra sanarraa akka dhaabbatu godhe jedha. Gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Ameen. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo akka billaatti fakkeeffama. Akka seefitti fakkeeffama. Seefii isa qara lamaa, isa waa muru isatti fakkeeffama. Namni dubbii Waaqayyoo qabnu of keessaa dubbichi waa baay'ee nuuf hojjeta. Diina keenya nuuf lola. Gara dhumaatti tan deemaa if fayyisas. Dhukkuba doktoriin fayyisuu hin dandeenye if fayyisa jedha. Sagalee Waaqayyoo warra isatti amanataniif fayyinaadha. Jireenya kennaafi. Karaa biraa immoo warra isatti amanuu didanii dubbii Waaqayyoo ignoorii godhan dubbichaan immoo itti faradama jedha.
dubbii waaqayyoof warra iddoon kennine, dubbii waaqayyoo warra dhiisanii deeban, dubbii waaqayyoof warra laphee isaanii hin banne guyyaadhumaatti dubbichumaan itti faradamedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen. Bara kana keessatti diinni namaa guddaan, diinni amantootaa guddaan sagalee waaqayyoof iddoo akka hin kennine, sagalee waaqayyoo keessa keenyatti akka hin galchine, yeroo keenya biizii gochuudhaan laphee keenya akka isaaf hin banneef diinni waan baay'eetti nu qaba. Inni kun lola kamuu caalaa, aksiidentiidhaan lubbuu namaa balleessuu caalaa, lola jiru kamuu caalaa seexanaaf taaktikii isa guddaadha. Namni dubbii waaqayyoo laphee keessaa qabu, namni dubbii waaqayyoo jireenya isaa keessaa qabu waan hundumaa qaba. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Dhumarrattis firdii jalaa ba'a dubbichumaan. Lakkoofsuma kanarratti waa'ee lubbuu fi hafuura waaqayyoo dubbata. Sagaleen waaqayyoo lubbuu fi hafuura gargar hin baasa jedha. Lubbuu fi hafuura. Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti akkas jedha, nan dubbisa. Waa'ee lubbuu fi hafuuraa nuuf ibsa. Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isin haa qulqulleessu. Yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittidha. Hafuura keessan tokko, lubbuu keessan lama, foon keessanis fayyaatti mudaa akka hin godhannetti haa eegu. Hafuura keessanis, lubbuu keessanis, foon keessanis. Waaqayyo erga nu uumee jalqabee hafuura nuuf kennee jira. Hafuura yookaan immoo lubbuu. Hafuura waaqayyoo namni erga lammaffaa dhalatee waaqayyo irraa fudhata gara laphee isaatti. Isaan kun sadan hafuura waaqayyoo ibsuudhaaf qaamni namaa iddoo kana jiraachuu qaba. Qaamni keenya kun jiraachuu qaba. Hafuurri waaqayyoo fi lubbuun keenya ija keenyatti mul'atu. Garuu wantoonni nuti ittiin ibsinu ani waan as dhaabbadhe akka hafuurri waaqayyoo na keessa jiru, akka lubbuun na keessa jirtu narraa dubbisuu dandeechu. Nan dubbadhaa, nan uffadhaa, nan deddeemaa, fiilingiin qabaa, wiilingiin qabaa. Isa kanaan lubbuun akkan qabu ibsuu dandeechu. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen. Garaagarummaan pulpiitii kanaa fi muka alaa arginu kana, inni alaa giriinii ta'ee mul'atu kun lubbuu qaba. Garuu iddoo sanaan socho'u. Inni kun garuu du'eeraa, babbareeffamee tas dhaabbata. Hin guddatu. Yegguu qorri rukutee baala harcaafatu akka lubbuu hin qabne nagarra. Akkasuma nus hafuura fi lubbuun nu keessa jira. Namni hafuura waaqayyoo of keessaa hin qabne lammatan dhalanne jedha sagalee waaqayyoo. Hafuura waaqayyoo gaafa ofitti fudhannu karaa hafuura waaqayyoo keenya wajjin haasofna. Ispiriit isa jedhamu. Hafuura qulqulluu gaafa waaqayyo nuuf kennu karaa hafuura qulqulluutiin gara waaqayyootti kadhannaa, waaqayyo wajjin hariiroo godhannaa, waaqayyo irraa waa argannaa, waaqayyo irraa waa fudhanna. Lubbuu keenya gaafa nu keessa jiru hin deemnaa, gara mana keenyaa gallaa, hin rafnaa, hin kaanaa, inyaan biyya lafaa kana addunyaa kana wajjin karaa lubbuu keenyattiin wal agarra. Karaa hafuura qulqulluu immoo waaqayyo isa jiraataa, isa ol jiru, isa aangoo qabeessa, isa guddaa ta'e wajjin wal agarra. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun waan baay'ee nuuf fida waaqayyo bira. Karaa tokkichi waaqayyoon ol agarru karaa sagalee isaa ta'ee karaa hafuura qulqulluuti. Karaa hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluu yemmuu waaqayyo biraa fudhannu waan torba hafuurri qulqulluun nuuf kenna.
Hafuurri qulqulluu yeroo Waaqayyo biraa argannu kennaawwan torba nuuf kenna. Innis immoo Qorontos tokkoffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 8 hanga 10 irratti argama. Gaafa nuti lammata dhalannee hafuura qulqulluu Waaqayyo biraa argannu waan 9 arganna. Macaafa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 8 hanga 10 akkas jedha. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennamee fedha, hafuura qulqulluudhaan. Isa kaaniif beekumsa barsiisuu hafuura sanaan kennameef, isa kaaniif amantiitu, isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu hafuuruma sanaan kennameef, isa kaaniif dinqii hojjechuu, isa kaaniif raajii dubbachuu, isa kaaniif hafuurota gargar baasee beekutu, isa kaaniif afaan hin beekamneen, isa kaaniif immoo afaan hin beekamne sana hiikutu hafuuruma sanaaf kenname, hafuuruma sanaan nuuf kennameedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Parpasiin hafuurri kun kennaawwan 9 salgan kana nuuf kennu akka ittiin tajaajiluufi. Hafuura qulqulluu macaafa qulqulluu keessatti yeroo itti waa'ee Gooftaa Yesuus dubbisnu inni ogummaatti hubannaatti guddachaa dhufe jedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqa biraayis nama biraayis abbaa isaatiif haadha isaatiifis abboomamaa guddachaa dhufeedha. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 40 akkasumas immoo lakkoofsa 52 irratti. Hafuurichi Waaqayyo biraa argannu kun ogummaa nuuf kenna, kennaa beekumsa barsiisuu nuuf kenna, akkasumas immoo hafuurota kan ittiin gargar baasan namaaf kenna, amantii nuuf kenna, kennaa fayyisuu nuuf kenna, kennaa dinqii hojjechuu nuuf kenna, kennaa afaan haaraatiin dubbachuu nuuf kenna, kennaa afaan haaraa dubbatame sana immoo akka eegnuuf isaan kana salgan nuuf kenna. Eenyutu nuuf kenna? Hafuura Waaqayyoo biraa arganna. Maal iddilanyoota nuti warri hafuura Waaqayyoo qabnu. Yeroo waa'ee kennaawwan kanaa nu barsiisan sadiin addaa fuudhaniitoo nu barsiisu. Kennaawwan maggalaxii yookaan revelationiidhaan dhufu. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo itti barsiisa isaa qoruudhaaf kaanitti, yeroo isaan achi keessa isaanitti dudubbatanitti inni asitti kennaa waan isaan dubbatan sana beekuu qaba. Revelationiidhaan mul'ataan oggasuma. Kennaan beekumsaa yookaan the word of wisdom kan jedhamu kennaa hundumaan oliiti. Kennaan word of knowledge kan jedhamu immoo beekumsaan barsiisuu biyya kana keessatti specially beekumsa Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo hundeedhaan barsiisuun baay'ee baratamaadha. Biyya keenyatti illee raajii ari'uutu baratamaadha. Raajii mucaa tajaajilaa tokkootiin maal taata jedhanii yeroo gaafatani raajii ta'uun barbaada, akka abbaa kiyyaatti profeet ta'uun barbaada. Profeetiin kennaa Waaqayyooti. Innis immoo dubbii Waaqayyotti dubbate Waaqayyo irraa fuudhee saba Waaqayyotti dubbachuudha. Of keessaa miti, foon irraa miti, iddoo tokko dhaga'ee miti, Facebook irraa dhaga'ee miti, olii daarektii Waaqayyo irraa fuudhee saba isaatitti dubbachuudha. Inni kunis kennaa hafuurri qulqulluun nuuf kenne keessaa isa tokkodha. Garuu dubbii ogummaa namni ogeessa ta'e akkam nama gammachiisa. Iddoo tokko anan dubbise beekumsi meeshaa waraanaa caalaa humna qabeedha. Warroonni meeshaa waraanaa yookaan immoo meeshaa adda addaa walitti fudhatan warra beekumsi itti hir'ateedha. Namni ogummaa qabu, namni beekumsa qabu isumaan beekumsuma sanaan dubbii fura. Lubbuu balleessuun barbaachisu, qabeenya mancaasuun barbaachisu, misaa'ilii uumuun barbaachisu, dubbiidhuma beekumsaa sanaatiin furmaata itti godha. Akkasi miti? Akkasi. Solomoon bira dhufani gizee tokko beellammaatee
naafaradi jetteen mucaashii walii galanii tokko akka ta'e godhaniin dubbadhu gaafa kashee immoo jalaa fudhatte naafara dennaan ogummaadhumaan otoo waa biraan barbaadin ogummaadhumaan dubbicha hiikeef Solomoon. Dubbiin ogummaa nama barbaachisa mana keenya keessatti ijoollee keenya ittiin guddisuudhaaf biyya ittiin geggeessuudhaaf gowwaan biyya geggeessu jedhakko. Gowwaan ofis biyyas umaa tokko geggeessuu hin danda'u. Ogeessi garuu ogummaa sanaan isa Waaqayyo irraa argate sanaan biyyas waa hundumaa geggeessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa Waaqaa kan eebbifame haa ta'u. Hafuura Waaqayyoo gaafa argannu waan baay'ee arganna. Kennaa kana keessaa nu keessa jira hafuurri Waaqayyoo inni akkana namaaf kennu. Kan biraa sagalee Waaqayyoo waa'ee buusa fi dhukaa dubbata. Maaliif akka dubbaterree yoo naaf galuu baate waa baay'ee na barsiise. Iddoo macaafa qulqulluu keessaa waa'ee buusa fi dhugaa baay'ee kan dubbatu yoon argachuu baadhes wanta tokko tokko laalee tanan ture. Namni yeroo dhalatu jedha gara lafee 270 qabatee daa'ima ta'ee dhufeedha. Ammuma guddachaa deemu 200 hanga 206tti gadi bu'eedha. Buusan bakka itti lafeewwan kun itti wal quunnaman harka keenya keessa luka keenya keessa bakka baay'ee jira. Buusawwan kana kaartileejii waan jedhamuun walitti dhufu. Kana kan godhe eenyudha? Waaqayyoodha. Guyyaa meeqa keessatti kana godhe? Ji'a 9 keessatti waan dinqii kana waan hin jirre irraa lafeewwan 200 ol uumee walitti fiffidee walitti gaggalchee nu uume. Waa'ee buusaa fi dhukaan dubbachaa jira. Qaama keenya keessa buusaa yookaan joint kan jedhaman gara 360tu jireedha. Sirchii godhee tanan laale. Joint godhee akkuma salphaatti qaamni keenya teenyee kaanee deemnee makiinaa keenya uffannee qilleensarra utaallee rafnee kaanee gara barbaannetti akka jajallannu kan godhu kuni isa Waaqayyo nuuf tolche buusa fi dhukni kun waan jiruufi. Harka keenya keessa luka keenya keessa bakka adda addaatti Waaqayyo walitti fidee too buusa fi dhuka nutti godhe. Baay'ee na dinqisiise. Jointii gara 360tu jira qaama tokko tokko keenyaa keessa. Akkaataan itti Waaqayyo buusawwan kana lafeewwan kana dhuka kana walitti fide immoo nama dinqisiisa. Waa'ee dhukaa yeroo laaletti lafee gidduutti argama. Gizee baay'ee dhuka kanaan maal jedhuun qilximeedhuun lafee gidduutti kan argamu. Seelonni achi keessatti oloru baay'ee barbaachisaadha. Lafeen keenya akka lalisee akka guddatuuf achi keessatti waan gaarii waan dinqiitu ta'a. Gosa 2 qabaydha. Diimaa fi yeloo qabaydha. Dhukni lafee namaa keessa jiru kun. Lafeen namaa akka hin goggogne akkuma gaariitti akka sosochoonu yeroo baay'ee makiinaa buusaa itti godhanii hojjetanaan fuulduraa kun otoo buusaa qabaachuu baatee gara barbaannetti nuuf hin ajajamu. Yoo akkana qabne akkana jedha buusasaa akkasoo qabne hin jedha gara barbaannetti fuulduraa nuuf ajajama. Yeroo itti akka giluwayii wanti ta'e gadi naqu inni qaqaqaqaqaq jedha. Kan keenya garuu iyyeen beeku Waaqayyo akka hin dhumannetti nuuf hojjete. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Harka keenya keessa luka keenya keessa morma keenya keessa akka hin dhumannetti namni biraandi ni hudhee akka olii gadi hin kaannetti si'umata akka bareechee everlasting godhee tolchee nuuf kenne. Nama gammachiisu baay'ee nama gammachiisa. Waa'ee buusa fi dhukaa sagalee Waaqayyoo kana nutti dubbata. Kan biraa baay'ee kan nama dinqu yaada fi akeeka laphee namaa qoree faraduudhaaf hin danda'a jedha. Yaada fi akeeka laphee namaa qoree faraduudhaaf hin danda'a. Maalidha yaadni fi akeekni laphee namaa kun?
macaafa keessatti akkas jedha. Yaada fi akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a jedha. Garaa inni jedhu kun lapheedha moo kaleedha moo akkamitti ibsana? Gizee baay'ee yeroo macaafa biraa wajjiniin wal madaachisu Ingiliffi isaa heart jedha. Afaan Oromoo keenyan garaa jedha bakka baay'etti. Isuma kana dhaxxanii too macaafa biraa irratti yoo dubbistanii heart jedha, laphee. Hafuurri qulqulluun Waaqayyo nuuf kennu kun laphee keenya keessa taa'a. Qorattoonni fi beektonni akka jedhanitti the center of human beings, centeriin namaa, kooriin namaa lapheedha jedha. Namni tokko tokko maayindiidha jedha. Garuu macaafni qulqulluun waa'ee heart, laphee namaa yeroo dubbatu the core, the center of human being is heart. Hafuurri qulqulluun achi keessa jira. Hafuurri keenya achi keessa jira. Akkammoo fiizikaalitti dhiiga hedduu rabsuudhaan akka sochoonu qaamni keenya kun iddoodhaa iddootti akka socho'u kan godhu laphee keenya heart isa jedhamuudha. Sagalee Waaqayyoo isa sin beeka. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kana hundumaa otoo barsiisonni baayoloojiin dhufin, otoo warri dooktoriin hin dhufin, macaafni qulqulluun waa'ee qaama keenyaa, waa'ee haartii kana ani beeka jedha. Waaqayyo beeka taanan immoo yoo rakkinni tokko, probleemiin tokko uumame, yoo dhukkubsatte fayyisuudhaaf hin danda'a. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Maaliif hin beeka? Jilba keenya keessatti, lafeen keenya keessatti, diskiin keenya iddoodhaa yoo warraaqe iddootti deebisuudhaaf hin danda'a. Maaliif? Kan walitti fiffideenyudha Waaqayyoodha. Kanaaf dinqii baay'ee hojjeta Waaqayyo. Yommuu hafuuraa fi dhugaadhaan gara Waaqayyootti siqnu, Waaqayyo isa caccabaa kana eeguu inni walitti fiffidu na ajaa'iba. Si'a tokko tokko raajii Masaratu Gaallaalu caccabaadhuma kana isuma caccabee ijuma keenya nagarru kana walitti fiffidee kaatee akka fiigan godha. Waaqayyo miraakilii isaatiin, dinqii isaatiin, kennaawwan hafuurri qulqulluun namaaf kennu tokko miraakils, dinqii hojjechuu. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Hojjeta Gooftaan keenya. Yaadaa fi akeeka garaa namaa qoree in farada. Macaafa Ingiliffaa isaa irratti immoo kan jecha Ingiliffaatiin adda baasee beekadha. Lapheen kun maalinni jedhee tanan macaafa qulqulluu laale. What is the heart of man? Maalidha inni jireenya keenya keessatti? Heart is the union of soul and the spirit. Walitti dhufeenya hafuura keenyaa fi hafuurri qulqulluu laphee keenya keessatti wal ga'u. Kanaaf lapheen keenya Waaqayyoon simachuudhaaf hafuurri keenya akka nu keessa turuuf iddoo importantii ta'e, iddoo barbaachisoo ta'edha. Wanta sadan tokko ilaala waa'ee haartii keenya ilaallatee too kan jiru. Tuqaa sadan tokko ilaalletanani xumura. Tokkoffaa irratti lapheen keenya iddoo teessuma hafuura qulqulluuti jedha. Macaafa qulqulluu keessatti Roomee boqonnaa 2:29. Roomee boqonnaa 2:29. Iddoo teessuma hafuura qulqulluuti jedha. Within the heart, the spirit of the man. Laphee keenya keessa hafuurri qulqulluun achi jireedha. Akkas jedha warri baafattan. Namni keessa namummaa isaa isa bakkeetti hin mul'anneen Yihuudii ta'e garuu Yihuudii dhugaadha. Keessa isaa isa bakkeetti hin mul'anneen Yihuudii ta'e garuu Yihuudii dhugaadha. Dhagna qabaan yaada garaa namaas, garaa kan jedhu kana heart isa jedhu sana,
dhagna qabaa isa dhugaadha. Kunis jedha hojii hafuura qulqulluu, hojii hafuura Waaqayyooti malee hojii seerichaa isa caafame miti. Namni akkasii kun Waaqayyo biratti malee nama biratti hin jajamu. Namni keessa isaa isa bakkatti mul'anne, isa alaan hin mul'anneen Yihuudii ta'e. Inni kun hojii hafuura Waaqayyooti malee hojii seerichaa isa caafame miti. Namni akkasii kun Waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamu. Keessa hojiin hafuura qulqulluu keessaa gara alaatti hojjeta. Laphee keenya keessa jira. Lapheen keenya iddoo hafuurri qulqulluu senterii ta'eetoo achitti argamuudha. Lammaffaan lapheen keenya amantii qabaachuu yookaan dhabuu danda'a. The heart generates faith or unbelief. Ibroota boqonnaa 3:12. Laphee keenyan isa Waaqayyo gadi roobsu, isa karaa tajaajiltootaa nutti roobsu, isa karaa sagalee isaa nuuf kennu kana fudhannee amantiidhaan guddannee dinqii ittiin gochuu dandeenya. Akkasumas immoo amanaa ta'uu dhiisuu danda'a lapheen keenya. Unbelief. Ibroota boqonnaa 3:12 irratti akkas jedha. Yaa obboloota nana isin keessaa tokkollee laphee yookaan garaa yookaan hertii keessan hamaa isa hin irran deebi'a. Yaa obboloota nana isin keessaa tokkollee laphee hamaa isa hin amanne isa Waaqayyo jiraataa irraa garagalus akka hin qabaanneef of eeggadha. Laphee hamaa isa Waaqayyo irraa garagaru, isa hin amanne, isa dhakaa ta'e akka hin qabaanneef of eeggadha. Iddoo kanatti on barreessuu baadhesi Isqeel boqonnaa 36:26 irratti maal jedha sagalee Waaqayyoo? Ani laphee isa dhakaa ta'e si keessaa nan baasa. Laphee kan foonii siifan kenna. Hafuura qulqulluu koo immoo isa keessa siifan godha jedha. Laphee dhakaa ta'e. Dhakaa yoo bishaan irratti gad naqan ofitti fudhatu. Dhakaan natti qorre hin jedhu iddoo kaa'an taa'a. Homaa tokko hin qabu. Isa kana sin keessaa fuudhatanan laphee isa kan foonii, amala foonii immoo beenna. Natti qorre jedha. Beela'e jedha. Iddoodhaa iddootti socho'a. Fiilingii, wiilingii waan baay'ee qaba. Affekshinii baay'ee qaba. Kanaaf yoo Waaqayyo dubbates Waaqayyo hin dhaga'a. Laphee isaa akkasii siniifan kenna jedha. Yaa obboloota nana isin keessaa tokkollee laphee hamaa isa hin amanne, isa Waaqayyo jiraataa irraa galagalus akka hin qabaanneef of eeggadha. Roomee 10:10. Namni laphee isaatti yookaan garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a. Afaan isaatiinis beeksisee in fayya. Namni laphee isaatti amanee qajeelaa, righteousness qajeelaa ta'edha. Laphee isaatti amaneetoo, garaa isaatti amaneetoo qajeelaa kan ta'u, afaan isaatiin dubbatee immoo in fayya, salvation in fayya jedha. Sadaffaa fi kan dhumaa laphee qulqullaa'aa yookaan boora'aa. The heart can be pure or defiled. Ximooteewos 1:1 irratti akkas jedha. Lapheen keenya boora'aa ta'uu danda'a yookaan immoo qulqulluu puur isa jedhamu ta'uu danda'a. Akkas jedha Ximooteewos. Nuyi garuu barsiisa biraa sana dhoowwinee
jaalala garaa qullaa'aa keessaa pure heart jaalala garaa qulqullaa'aa keessaa yaada garaa hin boora'in keessaa fi amantii gowwoomsaa hin qabne keessaa ba'u dammaqsuudhaaf hin barsiifna. Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 1:5 irratti maal nutti hima Xiimotewos? Lapheen namaa boora'aa ta'uu danda'a, qulqulluu ta'uu danda'a. Yaada kana keessaa jaalala garaa qulqullaa'aa keessaa yaada garaa hin boora'in keessaa fi amantii gowwoomsaa hin qabne keessaa ba'u dammaqsuudhaaf hin barsiifnaa jedha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Proverbi fakkeenya boqonnaa 4:23 irratti jabeessitoo laphee kee eeggadhu jedha. Jabeessitoo laphee kee eeggadhu jireenyi achi keessaa ba'aatiidha. Keep your heart. Amaariff isaa aaxibqee ልብህን ጠብቅ የሕይወት ምንጭ ከዛ ናትና። bara kana keessatti haala kamuu keessatti laphee ofii wanta hin taane irraa eeggachuu kan fakkaate hin jiru. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Hafuurri qulqulluun as jira. Hafuurri qulqulluun nu keessa jira. Ija keenyatti soo mul'achuu baate Waaqayyo karaa sagalee isaa karaa hafuura qulqulluu as jira. Iddoo kana otoo finneetoo yookaan bilbila keenya bannee wanta baay'eetu jira. Otoo miidiyaa wayyaa sitti banamee qilleensa kana keessa wanta sii dhabame hin jiru. Searchii gaafa goonu. Akkasumas hundumaa ignoori goonee laphee keenya kan bannuuf hafuura qulqulluu yaa ta'u. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Maqaan isaa eebbifamu. In kadhannamee asirratti. Onaa keessa karaa baasa, bishaan baasa, burqaa baasee. Wherever you go, bakka barbaadde dhaqi, bakka barbaadde jiraadhu. Waaqayyo si beeka. Karaa kamiin karaa sagalee isaa wangeela isuma baannee deemnu, isuma mana jiru, isuma silkii keenya keessa jiru. Karaa sanaan nu beeka. Yeroon qabnuufi malee wanti kamiyyuu isa jalaa hin dhokatu jedha. Lakkoofsa tokko bichaadha kanan irratti dubbadhe. Lakkoofsa tokkittii bichaadha. Lakkoofsi 13 wanti Waaqayyo uume tokkollee dubbii Waaqayyo jalaa hin dhokatu jedha. Dubbii Waaqayyo sagalee Waaqayyo jalaa wanti tokkollee hin dhokatu. Atis hin dhokattu, anis hin dhokadhu. Raajiinis hin dhokatu, apostoliinis hin dhokatu, xiqqoonis hin dhokatu, guddaanis hin dhokatu, manni keenya isa jalaan dhokatu, horiin keenya isa jalaan dhokatu, akkaawuntiin keenya isa jalaan dhokatu. Of gowwoomsuu yoo ta'e malee Waaqayyo jalaa wanni dhokatu hin jiru. Dhumarratti maal jedhaa? Nus waan goone sababii isaa wajjin isatti himuu qabna jedhee xumura. Lubni keenya yeroo nu kadhachiisaa turanitti waan goone anoo yakkeera, anoo balleesseera, balleessaa koos beekeera namaari. Inni beeka bee Waaqayyo. Si'a tokko tokko in gaafate jedha. Beeka akka biddeen baay'een hin jirre sinumti nama 400 nama baay'ee kanaaf nyaata sinumti kennaa jedha. Gadi bu'ee immoo waan godhu beeka jedha. Waaqayyo yeroo nu gaafatu hin goyoomsinaa obboloota koo. Lakki ani kanan goone ennaanii akka namaa. Lakki ani balleessaan qabu. Lakki garaan koo qulqulluudha. Lakki ani nama gaariidha. Lakki ani yeroo hundumaa fuula keetittan deddeebi'a. Lakki ani mana kee keessa nan jira jennaani innuu beeka. Garuu konfeeshinii nu gaafata. Roomee 10:10 irratti namni laphee isaatiin amanee afaan isaatiin konfeesh godhee dubbatee too in fayyada. Dubbii nurraa barbaada.
dubbii isaa jalaa wanni dhokatu hin jiru. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kadhadhee tanan